Dhugaa. Kanani. Dhugaa dubachuuf juusiin ati hojjettee baay'ee bareedaadha. Galatooma. Garuu hamma kammachuu kootiin ga'u. Dhugaadhaan. Anis hin mormu. Isheeni jaalalaan makteetu jaalalaa walitti rukuttee naaf. Harree akkasii Shaafe. Kottee. Bubbe. Kam. Jirra. Naguma. Hojjedhuuf isaafis. Tole. Maan wal qixxee teessu waluma faana. Waluma cina teessu akkasuma teessu yeroo kana. Maaliif asirra teessu? Maan. Bubbe. Dubbadhu jedhee mane maleessa. Isumani akkas afaan tokko fudhadhe akkana joonjessuu na gochaa jira beektaa? Kanaaf waan isheen hojjette fudhattee aan dubbadheeraa kana. Harki ishee nagaa miti gaafuma ishee argu qoricha. Ilaa dhugaa. Naaf iddee. Eeyyee. Nan du'eeka. Anaanis na galaafachuuf. Maal? Anaan biyyoo na nyaatu maali? Si haa nyaatu biyyoon eeyyee si haa nyaatu. Nyaattee kunoo goota nyaattee. Durumayyuu yaan beekaa bila. Goota kan nyaatu durbaa. Bubbeen beektumatti goota akkamii ture goota biyya raasu nyaattee. Sagalee kee gadi qabime. Nyaattee talaa. Nyaattee goota. Nyaattee bubbee. Goota ja barbadaa. Anaan. Shaafe. Sagalee kee ol kaasimee dhagaan jiru. Naatu badeegaa gurra si nyaatte. Gurra si ciniin ta'e. Maalo. Sagalee kee gadi qabime. Shaafe. Tiniyyin. Maaliif qullaa deemta? Kaachina fudhaa kaa. Anatu badeegaan furee bufaadhiisaa. Akka gootu yaa shaafee koo. Asi jira. Salphattee yaa bubbee. Salphistee. Adda baasaa yoo jiru naannoo adda baasaa jiru kaa. Timaatimee nana jalaa fuudhame. Timaatimee nana jalaa. Juusiidha. Juusiidha. Akka gootu hatam. Yeroo dhaqiiti. Hojii daddafaa xumuraa booddee dhuftee mana qorichaatti nageessita. Egaa qofaatti yoo si dhiisee deeme ilma si nyaatte mammoo. Ilma si kutatti kun. Dhagaa nyaadhu fakkaataa kun. Ilaamee bubbe. Wayii biiroo anatu to'atas. Hangaroo kooti badduun baaniin jedhee malee. Amma akkamii nagaadhaati. Ittiin iyyin nagaa maalii qabu dhukkubsataa jiru miti deemimeerraa. Biyyoon si ta'e yooti immoo isa hunaa sooftaa nyaattee kaate. Bubbe. Deemati shaafee koo deemi. Deemi ati achi jira. Ilaamee egaa summii biraas ni dabaluu dandeessi. Waan jalqabdeen xumurti dubartiin kun nyaadhu hin dhugu afaan keessan walitti dhiiti afaan kee kana walitti dhiiti didi yoo ishee waa si laatte. Ati immoo yoo waaqa sodaatte qofaattiin argadhee dhiiti amma immoo gombisi ajjeesi. Ani immoo gaafa sanyii kee hordofeen dhukaasa baneen ijaa baadha. Egaa baga gammaddan, baga gammanne, baga geessan, baga geenye ayyaanni kun ayyaana nagaa ayyaana milkii nuuf haa ta'u dhugaa baay'ee gammadee danda'u. Gammachuun dhabina. Ayyaana maali? Ayyaana maali? Maalan beekan ayyaana jira? Qofaatti ayyaana qabdaati? Amma gaafa isinitti wajjiniin kabajna kaanee sirbin akkan jenne garuu gaafa isinitti kaanee ka'ee sirba akkan jenne gaafa isinitti. Har'a hoogganaan hin jiru afeera bubbeen hin jiru. Hoogganaan dhibuu isaas gammachiisaa Raashaafi. Maarree hoogganaan dhibuu mee hojjettootaaf ayyaana waggaadhaaf dhugaasiin jedhama natti tola miti man gaafuma isaan hafan himee jechuun akka barbaadde taata kan. Inni Shaafi hojjettoota warra akka keetiitiif warra hojiin isaanii hin hoogganneef. Dhugaadha hooggantoonni tokko tokko nama cinqu garuu immoo warra akka keetiidha kan hoogganaan jaallanne. An kan na dhibuutu kan hoogganan guyyaa tokkitti amnaan akka gammadanii an attama gammadu hin jedheen. Ergan aladhe namni na hoogganeen beekunan of hoogganeen jiraadha. Silaamuumee hoogganaa margachuun kunu xiqqoo ishee barachuu barbaaddi. Yaa geessati. Yaa geesse maal amma mee bubbeen maaliif hafeedhama maal ta'e? Egaa kastituu na gaafattanii daddabnee xumuruu dandeenya wanta kana. Xiqqoo isheetu garaa dhukkube. Garaa dhukkubeetu mana fincaaniitti sin deddeebisti wantitti. Dhukkubsachuu isaaf immoo yeroo sana dubbadheera.
Gaafa hojjettuttiin sun qaxaramtu an dubbadheera gaasan. Ishee dhagaa isheetu waa keessa kaayee qabu. Malaamaltummaan akka jiruun nan hojjedhee minaan harka koonatu beekan. Amma bariitee mana keessa qubaa wajjin nyaatti waa hin hojjedhee gabbaasu. Maaliif na koffisan jarroon namni silaayyuu nama sacina jiru badaa jaallatu deeman dhiise malaamaltummaan jira deeman dhiise kunoo malaamaltummaa isaanii immoo isaaniin bahe. Isaaniin bahe. Ani mee gaafa san miidiyaatti han bahee dubbadheen. Asitti na qabe kan dhugaan sanaa liqamsa mudee gaafa sana jiitu sitti maasin ture. Intalli kun hin taatu. Akka isheen qoricha gaafa isheen qoricha natti urgaa alanaan. Qorichatu natti urgaa. Dhugaan jedhama. Akka isheen qoricha itti laattu moo baree miidiyaatti uummataaf ibsa laan. Kun silaayyuu bifuma isheen naan taane naaf. Bifi ishee sirrii miti. Bifi ishee illee maal jedhu bareetti ibsa'u. Bifa keessa isheetiin jedheen. Garaan ishee dhiisaa garaan ishee gurraacha. Garaan ishee gurraacha. Dukkana. Maal taatanii maal keessa galaa jirtu? Callisee sin ilaallan? Sin hin ka'u? Maali silaayyuu an bubbee maa irratti shakkeen? An tala jiwwaa qabaalaa dhee shakkeen. Eeyyaan isin shakkeedha. Dhugaa dubbachuuf an bubbeen gaa'ila isaa kana irratti garuu asii bachechuun barbaadu wanti kun moo mata arge moo isin sirritaniittu. Nama dha. Waan baay'een irratti arge bubbee irratti yaada fiiga olii gadi. Amma bubbeen sirrii miti iyyuma isaatu ija isaa nama mirmirsa yeroo bakkee nakee adeemu. Kana wayyaala waan jecha adeemu natti fakkaatan. Abdi shaafee. Kaawulii gallee nama garuu sifachi faana olii galu. Hamiin kun isin hin ga'u aadaa booddeetti afaa akkamiidha kun? Amma yoomitti nama hamachaa jiraattu? Akkasillee jettu gaa aadaa booddeetti afaallee jettu gaa kanaan. Aadaa duratti deemaadha kun dhugaan siin jedhaman. Aadaa booddeetti afaa jedhanii waan baay'ee nu dhiisisaniin dhugaa dubbachuuf abdii mee yaalime. Fakkeenyaaf amma maal buttii nu dhiisisan. Butaa silaamee qarshii qabdaan jettu butattee manatti. Soorettii ishee butattee manatti. Amma garuu kana isaa booddeetti afaa ittanii hambistan. Isaallee isaa dandeessaa bosona isa kam keessa dhokattee butta inni hin danda'amu tuma nan butattee saggoo si dhaanam. Naqabaan hambisan. Maari nan naqabaan hambisan maari amma inni hafuun isaan turreedhaan. Kan dhiiraa jiru. Amma hamii hambistanii naan nu dhume jechuudha. Qoostu sin deemee bubbee koo gaafachuun qaban. Bubbee koo. Bubbee koo. Koo. Nama namatti naa dara. Egaa. Hojii kana gadhiiseera fedha koon jedhii xalayaa barreeffadhu gaa sii dhume. Ashakii Raaman amma firaafiin gadda maleeni warri kaan hin jiraatu maal amma maal ta'e hin gadda miliyoona 5 gatee fayyaa jiraate maal ofin ajjeessadhe sobee olii gadi geetu deebii fayyaa jiraate maal ta'u isaan kun akka kana olii gadi fandallee jiraatu. Akka nama barateetti yaaduu jalqabdee malee. Maali sir'aanii waan jibbuwan dhalootuma koorraa kaasee. Hattuu fi sobduu fi nama reebduun jaaladhu malee ani maal naf bishaanoo jira hojjedhinoo nyaadha maal kana caala. Dhugaa dubbachuu fi anaaf sii kan dandeenyu hamiidha. Ofitti na dabaluu barbaaddaati shaafe. Inni qaama kee garuu maan jedhu. An kan hin jedhu warri isaanii mana hin jiranii jettaniin isin akkasitti qaqqabdan kun maalin? Kam akkam kanan? Maalitti beektaa waa'ee koo faayisaa? Waa'een keef waa'een isaa waan barbaade yoo ta'u. Akkam akkamitti na wajjin haasoftate? Na dhageessu? Akka barbaadde wajjiniin guddadhu malee abbaa manaa nama akkasitiin qaqqabuun kun gaarii miti. Jawaadhu. Bubbee. Maal godhe hojii keessan tokko kana irratti buuse. Bubbee. Fooyyeen qabdu am. Hojii ma keessan tokko kana irratti buusa. Amma deen gaddaa. Nu kuffisa mini. Nu kuffisa nama tunnatu qopheesse nyaachisa ta'e akkasiin ta'u amma ijaarsun. Kun amma waan ta'e laal. Maal akka itti qaqqabuun shoo gaariidha. Isin jedhamti ani. Maa sukkuunti mataa. Mataa maa sukkuunti. Turii iddoo jijjiirra. Ilaame jiitu bubbee isheen asii na teessu anarra ciifta rakkoon qabu. Boolla ciisi. Boolla ciisi hin jedhu. Eessatu moo isinitti cimaa jira? Dhiisati. Maal daree? Maa inni? Nama dhukkubsataatti ni jiri. Maali yoo dhukkubsate maal shanchilee dubbachaa jira? Shanchilee mataa qaqqabdu dubbachaa jira? Mataa koon Si dhukkubaleen si qaqqabe maa inni? Ilaame.
Ani mana qorichaa dhaqee dhufe amma qananii koo wajjin. Qananii koo? Qananii kee. Dhukkuba keessaa qabdaa miliyoona tokko si barbaachisaadhani. Isa mataan sukkuumaasti. Dhukkuba maaliiti kun? Dhukkuba miti. Hammeenya qaba. Maaliin si godheen jedheen bubbeen? Maalirraa qabda naan? Maana dhiitta maana reebda maal? Bah, sobdii hin jedhin achi. Bah, bubbeen! Bubbeen ina jeesta maloodii, ina jeesta. Maal bubbeen? Bah, sobdee dhukkubsatti hin qaqqabin achi. Hin soba. Hammeenya isaatu isa ciibsa kana. Anoof hin danda'u waaqatti ilaale. Soomna qabutti ilaale dhiise. Kunoo waaqayyo laateetiin dafee beekeetu amala isaa dursee qabdii laateefi. Kunoo akkas ta'ee ciisu. Hin fayyitu yoomiyyooti. Kun dhukkuba isa dhiiga keessa taa'udha malee kun isa wanni hin fayyamini. Samana yaalan fayyamini kun. Gaafachuun ni dhuftamoo dhukkubsachiisuun ni dhuftan isinii? Maqaa illee gaafachuun dhiisati. Baay'ee isinii mijateera miti jiitu. Isinii ta'eera. Kataan taa'umsa keessanii baay'ee isinii mijate miti. Maalirraa qabdu namicha kanarraa? Maalirraa qaban inni dhugaatii finnee fi waan isa gargaaru finnee asiin areebu naan maal. Dubbattee taaroo hin adhee dubbattee taati dubbanni. Haa ta'u bubbe. Ilaamee bubbe rakkoon qabaanaaf abdiini qarshiisa kana walitti sii qabna. Garuu mee'an wanti natti hin tolle yoo jiraate utuuma sarbaa jiituu kanarraa kaate. Michuun dhufteennaani asumatti lamaan keessan ajjeestiiti jiitu biraanuu ka'emeeti. Ba dhukkubisa harka isheeti. Dhiisati dhukkubisa harka isheeti. Waluma seenaa sheer waliif godhaatii hunduma biraan nuugaa gargaarsaaf as baane. Nu qofatu argama meeree wal kan hin jiran. Jiru nama 239 jira ammaa fi. Hunduma kanaaf wal duukaa bilbilteeti. Hin ta'a waan akkasii. Uummata dura jirra namatu nu ilaalaa jira. Taap godhaa. Shaafeen makkummaa irratti darbaa. Tiiktookii jedhama tiiktookii. Na beeku naanii. Namootis kan si beekanis jiru kan si hin beeknes jiru. Taap godhaa waliin gahaa maaloo. Dhugaa dubbachuuf hirmaannaa laal 500 kuma tokko agal dhugaa. Akkasuma hirmaannaan uummataayi akka itti dhukkufattee ciiftuu si godha. Maaltu bala keessaa? Adda koodha dhiisati immoo. Adda koodha. Waarra buufattee dhufuu sirra ture kamaalati. Namni maal amma kanaan akkana godhe nama biraa immoo kan godhe. Ilaa dubbii adda kanaa addichumaan immoo dheeni dimbilit si godhee lafa immoo si buusa laan. Dhugaa dubbachuuf hirmaannaan baay'ee ho'eera. Eebbifame. Abaaboo baay'ee nu kenna. Maal godha abaabooyi? Hin du'e miti. Du'a miti. Gargaarsa qarshiidha kan barbaachisu. Abaaboon maal nam? Maal ishaati? Leenca nutti gadhiiste ilmoon dheeraa. Ilmoon dhiiraa leenca nutti gadhiiste. Maal goona ree nuyi leenca? Nu nyaachisu immoo? Lakki kennaa qarshii gadhiise. Maaltu qarshiidha marree leenci maal nu godha manuuf? Ilaa 10,000 isin jedhinaa miiliyoona 1 hin jedhinaa 500 hin jedhinaa nurratti roobsaa galaana birrii nurratti roobsaa bishaan bokkaa birrii. Namni haa fuudhaa horiyanaa qarshii nama kan jiraayi? Qabu dhiisati isaan qabu. Maaliin nuti keessa jijjiiramna maalirree kanuma isaaniitiin usoosi. Walitti deebina nagaadhaan. Maayini? Jabaadhu bubbeeku. Faayitaa. Qananii koo mee kanatti mee jinjibilaaf qullubbii adii godhi fidime. Haa ta'u. Mee kana maalillee yaalla. Jabaadhu bubbeeku. Bubbeeku. Jedhamee bubbeeku. Qoshoo jedhu. Afachi waliin qabaanii. Xiqqoollaa jedhi kan na gargaara. Jabaadhu Qananii maalitti gootee fiddeeti? Bubbe. Qananii. Bubbe. Maal? Maayini? Maatti naannoo Qananii.
Maal ta'e? Maali Bubbe. wanti gooti? Waan tokko hin wanti jimbiree. Dhiisaa taa'ame dhiisaa. Dhiisi. Jiitu dhiisi. Abdi. Bubbe. 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 Maal gogeem du'eem Callistanii nu ilaaltu. maal argisi na jeestanii maaltu galchee? Sasina jeeftan nuyi kaamnu. Keessa jiram. Dhiisa. Dhiisitti hin bu'in. Nu gaafachiisaa kun. Kun nu gaafachiisaa itti hin bu'inati. Bubbe. Qanani. Maal mana yaala maalitti geessina? Mana yaala maalitti geessina? Maal sila nagaan turre? Dhiisi sobdeen qaqqabin jiitu. Sobdeen qaqqabin. Sobdeen qaqqabin hin galaafattanii. Laame jiitu qanani goota kana galaafachuuf maalumatti si kakaaseen jedhee mangaruu kamatti dandeessan Shaafee. akkamiin nyaafoonsa nyaattani Shaafi akkamiin. bubbee nyaattani Afachu akkamiin. Jiitu. Waan gaarii hojjettani. Waan gaarii hojjettanii. Qannootis qananii waan gaarii hojjette. Amma kan nu miidhaa jiru nama nuyi amannudha. Amma si amanne mana natti si gashine. Egaa namni jaallatee dogoggoru. Namni yookaan qarshii si dogoggorsaa yookaan seexana yookaan nama. Kana sadan keessaa hin darbu. Amma mee maaltu sin kakaase? boo'in mee Firaayyuu laattan amma sin bubuu beeratti kana yaaddanii. Yommuu qoricha laattanii fi yommuu ajjeeftanii hara manaa isaa yoo laattanii. Ijoollee isaa mana isaa yoo laattanii. Abdi. Shaafii. Amma sarara taantanidha kan waan akkasii na gaafachaa jirtan. Ajjeefte hin galaafattanii. Akkamitti yoo yaaddanidha? Riyaa koo ijoollummaadha. Eenyu keessan irra yoo natu taane? haa ittaan isaa dhiisi nattaana itti naanaa kana dhiisi Kan itti aanudha kan nama ajjeesu nama nasi itti aanu. Bobaa jalaa si ajjeesu. Maaloo waan hin taane. Isa immoo irratti agarre kunoo irratti agarre bubbee irratti agarre. kunoo qaandillaa eetiisa Amma sini dabarsinee hamaatti sini laannu nuyi. Ka keessa mini nuyi seexana miti nuyi. Hamaatti sini laannu maaliif akka ajjeeftanii yeroo inni du'u awwaalcha sarara dhaabannee dubbifnaa maaliif akka ajjeeftan eenyu akkasin kakaasee du'a kanaaf lafa ka'a. gabaabamatti nama sin dudduuba jiru kana tokko lama jettanii maqaan dhooftan taanaan ansichi dhugaan isiniin jedha qeensa kana piisaadhaan tokko keerraa bubuqqaasa haayilaandii sitti rarraasa nasitti. Shaafee haayilaandicha dhiibne. Ila hin baaftan taanaani. Egaa waan isin godhan hin beekan. Amma isa dhugumaa na aarsaa jirtu. Maal aartaa ajjeefte? Aha, isintu ergama qaba waan saa'u. Waan nyaachistanii isintu. Iji gamnaa dura boochi. Iji gamnaa dura boochi jedha. Kanaafuu aayirtu dursitanii isintu. Michuun mana hin jirtu jettanii ajjeeftu. Firaan bira hin jirtu. Dhalli isaa bira hin jirtu. Jettanii ajjeeftu bubbee. Abdi akkam akkamaa suuf taatu waan saa'ii. Akkam akkamaa sa'aartu. Callisee isin Ni ilaallaa. wallaaloo dhagaa ammata Ameerikaatti dhuftee Ameerikaatti barattee situ nu caala ajjeeftee dhossu barbaadan. Hin dhossitu kana kun ammoo hin dhossitu. Shira xaxuu baratte egaa. Shira xaxuu baratte. Akkan isin hubachaa jirtu isintu waan ta'e nyaachiseeraan hin bubbee. Amma gaa dabareedhaan nu deebistu. Gaaffii gaafatamtan qofaa tokkoon na deebistu. Eenyudha isin maaf isin deebisu. Inuma deebistaan jedhu. Kakaasinii. Nuti tole ati maaltu si kakaase kana galaafachuudhaaf bubbee. Mana isaa gaaddate namatu kana raawwadhu jedhee qarshii naa laannaan hin godhe. Naatu badee isa kana kaa dubbiin. Ilaalka nama nu amannee manatti gashineetu ajjeese hoo. Bubbe. Hammuma kana na jaallattu jedhee yaanne isa dhuga. Maalitti qofu? Du'aa keeka. Maa inni? Ijoolleedhaati. Ob maal taatanii? Waa yaadaa jirtu maal taatan? Anaa nyaatu haadha warraa keessa yaaddanii obbo. Dhiisi meeqananii haadha warraa ofii yaaduu nafa jetteetu garuu isa miti. Ilmoo keessaniire. Anaa nyaatu. Isas miti. Waa'ee miindaa kooti si yaachise miti rakkoon qabu. Gaafa qabaattanis naa laattu, gaafa dhabdanis naa laattu, ani immoo hin barbaadu rakkoon qabu. Haafu. Gaafa dhabdanis immoo naa laattu maal abbaasa. Haa ta'u rakkoon qabu. Jaalalli sin qabu nuuftu. Qanan. Waa mana hin gashine keessan galaa.
dhiis hin galini. Jaalalli lama na qabaan tokkoof isa dhumaa jabeessee na qabeeraa hirkaa ba'uuf iyyuutuu yaalee waan hin ba'aaru. Anamma isa tuun taane namni mee akkasii jaallatuuf akkas hin jaallatne mee akkamitti adda baafatta? Gaafa madu'an. Gaafa du'an adda baafatu ol kaa'anii argan malee. Ka'ee du'uu ree laatan? Hamaan keessan du'ee awwaalamu. Isa muka godhugaa? Na dhukkube jedheeni hiriyoota kootti himaa? Akkasitti ilaalluula? Inta dhugaadha kun. Maal gootu anis sirreetti nooyiseetti himaa isaanoo baay'ee dhukkubsatanii kunoo du'aaf jireenya gidduu jiru dhedheetanitti hima. Amma shaafeen iyyuu dhufaa jiraati? Atama juusicha naa fidate. Haa ta'u rakkoon qabda. Qeenis ni fidaa. Egaa akkuma abbaan faadheen gaddanuu godhan anis piraankiin sin godha jedhee. Nama guddaa irraan bareedu kun dhugaa. Maal jechuudha ijoolleedhaa sin? Piraankii to'ettaniitu borituu dhugaa dhukkubsattanii teenyus gargaaru. Namti si qaqqabullee hin jiru. Haa ta'u egaa qarshii hammam walitti qabdaniisi? Qarshii badaa miti. Qarshii xiqqoodha. 500 qofa. 500? Eeyyee. Reefuu na dhukkubaara. Na qabi. Isa dhaqu. Adaqu?